Hamman kabudi bandu barti tedufu me kakampo ke radar batame kufu fayyam mana abate duanze lendufu ularako kana enyunu rajufu yomi guya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Isiyooftu anis nagaa kiyya galata rabbi. Hordoftoonni amantaa biraa hundi keessanii yoo akkam jirtu nagaa keessanii anis galata rabbii nagaadha. Rabbiin nagaan nu bulche nagaan nu oolche saati kanaan nu galanni isa haa ga'u alhamdulillahi rabbil alamin. Bakka jirtanutti nagaa isiniif haa ta'u isiniin jecha har'a wanta tokkoon dubbadhaa ideen dhufe dhugaa dubbachuu fi waa'ee namaarratti yookiin waa'ee viidiyoo irratti akka jireenya koo dubbadhee hin beeku garuu kun immoo na cinqe yookiin immoo akkan dubbadhu akka malee na godhe sababni isaa maali seetanii suuraa kana hin argitu jedhee yaada. Suuraan kun suuraa obboleessa keenya gaafa eebba isaati jechuudha isinii galee meeqaan keenyatu gaafa eebba ofii akka kanatti qoraan baachuu dhiisiiti haadha isa deesse meeqaan keenyatuyyuu fudhatee dhaqee eebbifamaa jira. Ijoollee of ilaalaa mee warri barataa jirtanu jechuudha. Tariitii an baradhee achi hin geenye yookiin immoo anummaan Habibaan jechuudha gaafa biyya turte akkamitti haadha si ilaalaa turte harmee koo dhiifama naa godhi yoo dingata viidiyoo kana dhaggeeffatte dur haqa kee takkaan beeku ture dhugaa rabbiin jedha waan ati naaf gootee fi waan ati naaf hojjechaa turte sirriitti ni ilaallee ture garuu ergan biyyaa ba'ee haati ormaa akkam akka taate haati nama deesse akkam akka taate hunda isaayyuu argeera. Kanaaf harmee koo dhiifama awufiinaa jedhe hangati lubbuun jirtutti hanga an lubbuun jirutti immoo haqa kee hin hidhisu yoo rabbi jedhe garuu hangam yoonsii hojjedheyyuu hanga fedhes ati 24 yoonsiif hojjedheyyuu haqa kan kee guutuu hin danda'u. Namichatu jedhan haadha ofii kaddamee hajjiis godhee akka amantaa musliimaatti yookiin immoo mana amantaallee geessee wantoota hunda hojjetee hajjiis godhee wantoota haadhaaf hojjetama jedhamee yaadamu tokko toonaan bisiin godhee jedhan zabana durii achi nabiyyi rabbiitti dhufee sallallahu alaihi wasallam an haadha koof akkana waan akkasii hunda godheera haqi siinarraa baheeraa jedhan jennaan. Haqqiin haadha keeti hanga xurii qeensa keessaa kana sirraa hin baane yoo isheen awufii siif jette malee yoo isheen dhiifama siif goote malee haqqiin haadha keeti haqqiin haadha keeti sirraa hin ba'uu jedhanii beekta. Kanaaf haqqiin kee isan sirraa fagaadhe jechuun isa siinurraa fagaattee obboleewwan kan koo ofii keenya biyya alaa teenye isiin immoo biyya teessu dhiisaati osoo bira jiraannee sa'atii 24 miila si irraa dhiqnee kaddamanne yoo haqqeen siinurraan bu'u yoo isiin awufiinuu jette malee. Kanaaf harmee koo rabbi umrii kee si haa dheeressu anammoo nama jiraatee galee jechuudha haqa kan kee ofirraa hanga danda'ame tokko rabbi ofii kadhataa kaffalu rabbi naa godhe. Obboleewwan koo yoo dur gaafa biyyaa baatan ilmoon argannes erga biyyaa baatan hedduun keessan ilmoo argattaniittu. Hedduun keessan haati akkuma keessan keessattuu ijoolleen shamarran jechuudha. Akkamitti akka ji'a 9 garaatti baattanii akkamitti akka ciniinfattanii akkamitti akka deessan hin beektu. Ammallee rabbiin dabalee isiniif haa kennu. Garuu haati amma jirtuu fi akkisin amma itti da'aa jirtanuuf akki dur haati keenyatti nu deesse adda. Dur gaafa siin nu deessu manni haakimii hin jiru, namni sii kaddamu hin jiru, wantoota baay'eedha wanti dur haati keenya hin arganne. Amma garuu isin warri deessan wantoota hedduu argattani. Nuunis warri da'uuf deemnu bakka kanarra wanti hundi abshaalee yookiin sanaxalee jira jechuudha. Sinii galee kanaaf
haadha keenya teenyee kaanee sa'atii meeqatu jechuudha dhiifama gaafanne yoo isheen fedhiisiitiin yaa rabbii kiyya ani ijoollee kana yookiin ebiluu kana dhiifama godheera hin jedhin haqqiin seenurraa ba'uu hin danda'u. Sinii galee kanaaf asirratti kana hunda dubbachuun barbaanne tureyyuu dhugaa dubbachuuf onnee hoo keessaan gubee malee jechuudha. Nuun ijoolleen akkammaa kanatti miiqaan keessan tuyyuu jechuudha. Haati keessan qoraan baattee xaawunnoo namaa hojjattee isin barsiifte. Miiqaan keessantu abbaan keessan lafa namaa qotee xaawulaa namaa baasee isin barsiise. Miiqaan keessantu immoo baratee achi ga'ee ka'ee gaafa eebba isaa haati kan koo uffannisii xuriidha jedhee haadha ofii dhiisee dhaqee kophaa eebbifame. Miiqaan keessantu haadha keetti anatti tokko maraxadhonnaan haadha ofii dhiisee jaalallee bor dhiifte deemtu maraxate yookiin filate. Miiqaan keetti mee tingi godhe dhuguma rabbiin isiniin jedhaan. Gaafa keessaa baatu jechuudha. Eenyu akka keessaa si baase hin dagatin. Rabbii gaditti garuu haadha keeti. Ishee ji'a 9 garaate si baattee. Achii gaafa si deessu ciniinfattee jechuudha. Duuteetti jedhamee dhiifamee. Du'arraa immoo ooltee. Waggaa 2 harmasiisii hoosiftee. Sini galee. Akka yeroo ammaa kana moodesii yookiin immoo haffaazaan hin jiru daa'immaniif. Gaafa nuti ijoollee turre harkasiitiin miicciti turte udaan kee. Dhuguma rabbiin jedha qaalaa isa kana dhiifama naa godhaa. Tariitii namoonni baay'een dallannuun keessan hin mala. Garuu dallansuun qabuun. An dhugaa rabbii mucaa kana argee nan boo'e akka malee maaliif beektu? Wanti na boosise ani eenyudha? Haadha koo akkamittan ilaalaa jira. Haadha kooti as taa'ee maallaqa erguun qofti hin ga'a. Haadha kooti as taa'ee dawwaluun qofti hin ga'a. Kun baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Garuu immoo biyyaa ba'ee kanumti maallaqaa nu yaadataan jirra meeqaan keeti. Kan ji'a 3-4 keessaa erga siimsi yaaddee quuffattee booda sagalee si dhagaa jiru meeqa. Kan immoo utuu siin jechuudha yaalmoo koo naa dawwali. Ilmoo koo naa dawwalchiisa dhiifama. Kan immoo jechuudha yaalmoo koo naa dawwali. Yaalmoo koo naa dawwali. Ilmoo kootti naa miskoolaa. Sagalee ilmoo kootiin dhagaasu jettu kan duute baddu meeqa. Of yaadadhu. Odoo ati biyya ormaa jirtu haati kee duuteetti. Otoo ati biyya ormaa jirtu haati kee nukkubsanne. Otoo ati biyya ormaa jirtu abbaan kee karaarraa hin dabne. Kan du'e kana hin deeffatta seete. Deebi'anii dhufu. Deebi'anii hin dhufan. Duunaan situ bira dhaqa malee jarri hin deebi'an. Kanaaf osoo jarri jiranuu haa qaqqaban. Kan du'an rabbi rahmata haa godhuufi kan jiranu ammoo osoo jarri jiranuu haa qaqqaban obboleewwan. Bishaan darbe waraabanii kan hafe waraabanii jedhani mitiire. Kan darbe rabbii keenya dhiifama kadhata. Haadholii keenya illee dhiifama kadhata. Hakaddaman kan dawwaluun duraan sitti jabaate dawwaliif sini galee kan waa erguun sitti jabaate waa ergiif waa erganii gargaaru qofa gargaarsa seeta dheeraayya. Kanaaf wannaan waa erganii gargaaruun qofti gargaarsa miti. Dhugaa rabbii yoo dubbanne haati keenya keessattuu haati keenya baay'ee nuti cabdeetti. Sini galee. Maaliif ennaani yoon dogoggoruu baadhee seenaa namichatu rasuula rabbiitti dhufee sallallahu alaihi wasallam haadha moo abbaatu caalaa jedhee tarii eenyuun akka caalchifatu gaafate jennaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ummak summa ummak jedhanii yeroo 3 jechuudha. Haadha kee achi booda abbaa kee dhanii. Abbaan haqan qabu jechuuf miti. Garuu haati jechuun akka malee haati haqa qabdi.
sababni isaa maali ji'a 9 garaate si baattee qoraan funaantee bishaan waraabdee gabaa dhattee gabaattu guyyaatti yeroo meeqa yookiin yoo gabaan si dhiyootee kan gabaatti guyyaa 2 deebitu jirti asii callaa bittee asitti daaksifte asitti immoo kan gurgurtu galgala immoo kan irraa hafe fiddee sii qixxaatee sii tolchitee si nyaachifti obboleewwan koo akkuma kanatti dhalanne hin seenaa garaatti nu baattee hojii meeqa hojjetaa achi gaafa dhalannu immoo qomatti nu baattee duddatti qoraan baatti qomatti nu baattee duddatti ba'aa baatti qomatti nu baattee duddatti bishaan baatti keessattuu ijoolleen baadiyyaa keessattuu haati baadiyyaa akka maleetti rakkattee nu guddifte dhuguma rabbii yoo dubbanne jechuudha ana haadhu yaa haadhaa kanaafuu haqqii haadha keenya kaffalleen fixu har'a gurbaan kun suuraa isaa fudhatee beennaan hundi keenya tareetii of yaadanne ta'a garuu obboleewwan koo kanaan duras of yaadachuu qabna ammas of yaadachuu qabna haati keenya waan hundanuu caaluu qabdi dhuguma rabbiin isiniin jedha abbaan warraa kee jechuudha kan ati qullaa kee akka dhalattetti wajjin ciistu ana moo haadha kee filatta wasiin jedhe haadha kee filattee isa dhiisuu qabda maaliif beektaa abbaan warraa boruu dhufa kan isa caalu haati immoo garuu hin dhuftu meeqaan keeti kan abbaan warraati jecha haadha kan kee akka sarraati nyaatti ilaaltu meeqaan keeti kan haadha warraati jecha haadha kan kee akka sarraati nyaatti ilaaltu of ilaali obboleewwan koo dhiifama ani waa'ee keessan itti galuuf miti hunduu dimokiraasiidha hunduu akka barbaadetti jiraata garuu haadha kee moo haadha manaa keessii caala haadha kee moo abbaa warraa keessiif caala isa kana of ilaali meemi an osoo addunyaan kun guutuun sinaa kenname haadha kee moo addunyaa kana guutuu sii filattanaan jedhanii wallaahi la'aziim tokkitti haadha kootiin keessaa fudhee addunicha dhiisee deemaan kun dhugaadhuma onnee koorra jirtudha atoo ati hoo addunyaa guutuu fudhatta moo haadha kee filatta kun anaaf gaaffiidha akkas isiniin jedha obboleewwan koo hundi keenya iyyuu of haa yaadannu of yaadachuun baay'ee barbaachisaa ani eenyuudha maafan uumame haati koo maaf ji'a 9 garaatti na baatte keessattuu dubartiin akka haati koo taate ta'een ilmoo koo guddifataa jira miti jedhi haadha kee yaadadhu haati kee suma isheedhuma dhalataartu kanaafuu haati ofii biyya ofiiti sinii galee biyya ofii haadha ofiiti haati koos biyya kooti biyyi koos haadha kooti kana jechuun maali haati kan koo anaaf waan hunda akkuma dura siniin jedhe addunyaa kanarra caalti kanaafuu haati kee galii ennaanis gali dhuguman isiniin jedha anuyyuu kanaan dura yeroo isin ilmoo koo kottuu galinaan jettu harme qoy jechuun koo badii guddaadha amma garuu inshaa Allah bi'iznillah kutadheera suluma qaata murteeffadhee obboleewwan koo viidiyoo kana dhaggeeffattan hundi keessan iyyuu rabbi haadhaaf abbaa keetti yeroo dhiyoo keessatti nagaan si haa galchu jedha du'aa inaa kadhaa karoorfadhee murteeffadheen ta'a jira sababa karaan banamuu dhabuutiif egaa biyya kana keessa akka rakkoon jiru hin beektu sababa kanaaf hin ta'a jira jechuudha kanaaf rabbiin haadhaaf abbaa keetti biyya keetti nagaan si haa galchu jedha biyya keenya illee rabbi biyya nagaa nuuf haa godhu haadholii keenya kan lubbuun jiranu abbootii keenya kan lubbuun jiranu rabbi umrii jaraa nuuf haa dheeressu rabbiin immoo kan du'an immoo rabbi lubbuu jaraa hamaaru ijoollee muslimaa abbootii keessan haadholii keessan warra ganda akiraa deeman rabbiin jannatal firdawsal aalaadhaan isiniif haa simatu egaa maleekaa rahmataa rabbitti nuuf haa marra'u jechuudha egaa dhukkubsataa keenya rabbi nuuf haa fayyisu fayyaa keenya rabbi umrii nuuf haa dheeressu ulamaa'ota keenya bira rabbi nuuf haa dhaabbatu sheekota keenya hunda bira rabbi nuuf haa dhaabbatu haadholii abbootii keenya bira rabbi nuuf haa dhaabbatu nu biras rabbi haa dhaabbatu rabbiin waa beekaaf haadhaaf abbaa keenya irraa nu fageesse ammas inni maslahaa godhe akka godhe haadhaaf abbaa keenyatti rabbi nagaan nu haa deebisu egaa inni waan hundarra beekaadha beekaan isaa olii abad hin jiru
nuti ilma namaati abbaa fedhe yoo taane iyyuu jechuudha hin dogoggorra kan hin dogoggorre kan hin balleessine rabbii ol ta'e malee hin jiru inni nu haa qajeelchu inni nu haa sirreessu karaa isa dhugaa ta'e sanarratti inni nu haa qajeelchu siniin jedha galatoomaa ulfaadhaa rabbiin waan niyyanne niyyaa keenya nuuf haa guutu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكرن ربي باسمك لا نسرد عنه بالكسي كرانك تجالا سيكرن ربي باسمك لا نسرد عنه بالكسي كرانك تجالا حسبي ربي جوامي والدقه نولا لأمتها كنا وانا